Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni sirra jirtu obboleewwan kiyya. Hordoftoota gannoo YouTube jirtu fayyaa keessanii alhamdulillah anis naga jira anama tokko irraa hojjechuu fedha. Inshallah akka nama milkaa'u abdiin qaba. Beeku piraankii gochuu dhaqee piraankii ta'e kan deemne garuu afnaan tuu yookaan iftuu tuu irratti piraankii hojjechuun barbaada. Piraankii sunillee maal yoo jette maatiidhaan wal dhabee gara alaatitti gadi na baasanii jiranii mala naaf malee jedhaan maal akkasiin nan jettu qamooliin dhageeffannu ta'a jechuudha. Garuu chaanaala kana like, share, subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadha. Maal akkasiin jettu wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyya turtiin keessaa hamma dhumaatitti na wajjin haa ta'u. Isin jedha qaaliiwwan kiyyaamii maal akka haasoftu maal akka jajjabeessitu warri maatiin biratti qabu ofirraa na baasee jira. Mallaqa siin harkaa hin qabu, nam tokkos nama isaa beekus hin qabu. Maal akka godhu mala naaf dhahin jedhaani maal akkanaan jettu qamooliin ilaala ta'a. Mee akkanaan jetti hamilee naaf taate immoo mee maal naan jetti maal naaf malti mala akkamii akkasiin naaf maltu ilaala jechuudha. Keessatti ergaa qaba. Like share gochuudhaan hamma dhumaa nu wajjin ta'a hin bilbilaa. Egaa obboleewwan kiyyaa iftuu yookaan afnaan iftuu tuubiidha. Irra bilbila amma maal akkasiin jettu inni famuudii ilaallu ta'a. Warri ofirraa na baasee jira. Mallaqa takka harkaan qabu maal godha jedhaan bakka kawaatti buusa. Mee maal akkasiin jettu yaada akkam akkasiin naa kennitu akkamii akkasiin na tasgabbeessitu yookaan yaada maal akkasiin naa qoddu qamoolii ilaallu ta'a. Ergaa wajjin keessatti qaba jechuudha. Rakkataa ofii akkamilee taatu jechuudha. Irra bilbila amma turtiin keessa nama jira. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sagalee namaa qabaaruun harkaa gattee ati immoo fayyadamtee? Nagaa alhamdulillah. Akkam jirta? Alhamdulillah nagaa akkamitti fayyadaa jajjabaattaa? Ani bareedu alhamdulillah. Iftii qaalii dhiifamu wajjin waan irra fadhees bilbila sa'aatii kanaan hin beekta. Sa'aatii kana duraan irra faanii. Sagaleen kun iyyuu nashaataan qabu maa nagaa dhabdee? Lakkeen yooma xiqqoo beektaa maatiidha wallolee maatiin gara alaatti gadi na baasan sa'aatii kanaan. Maatii kiyyaa walitti bu'ee maatiin alaatti gadi na baasa ofirraa sa'aatii kanaanii. Kana keessa mallaqa illee harkaan qabu nam tokkollee nama beeku as keessaa hin qabu. Gara deemu wallaalee itti dhufee dhiifamu wajjin sa'aatii kanaan sitti bilbile. Wayii biyyoon naa nyaatu si nufti ana bira dhufuu dandeessaa? Irrifatiin qaalii ta'e dhiifamu irrifatiin sa'aatii kanaan sirrifachiiseera. Jechuun amma na bira dhufuu dandeessaa lookishinii si erguu? Ani hin beeku waa takka manaallee bahee akkuma dura hojjaa sa'aa turre waa hundumaayyuu sitti mataa ture. Ani nama waa gara nasii gabba'ee karaa gara nama geessaa karaan kun kan nama geessaa ani wanta irraa beeku takka illee qabu baafeeftaa namallee nama dubbisu illee qabu. Sisa si jammarsee irra akkanaa jira mana keessaa si baasuudhaaf barseeran qabanu sa'aatii kana jarri seera kamtu jarri seera Dubaay hin beekanu moo? Ani waan beeku dhugaa rabbii wallolleetuma kan gadi na baasan na arge sa'aatii kana keessa sa'aatiin beekta sa'aatii 10 irratti irra rafaan ganama subii waan ka'uuf. Sa'aatii nama 10 guuteeraa seera. 12 deemaa jira. Wayyoo 12. Qoy ishii lakkoofsa siinaa kennitaa nanaa sobsiisaanii. Sirraan qabu. Bilbila harkaa fudhatetti shakkaayyuu baduu baatee adumattu iyyuu. Ebalaan butee lookishinii naa erge ka dura
jechuun hamma manaa ergi xiqqoo yoo waan rakkina sirratti geessu. Ishaan immoo deemsi maaliin si gargaara ree? barkana keessaa mallaqu mallee sumii takkallee harkaan qabu gara biyyaa ergeera mindaasii naaf kennitelleedha. So mallaquma harkaa qabadhe taaksii tarii qabadhe nama birallee jechuu danda'a yoo iyyaafadhellee amma guddaan bakka takka jechuu hin dandeessu sumii takka harkaan qabu. Wayyoo biyyoon naannaatu ani birrii silaasiifin birrii rakkinaan qabu ishee akkana godhe. Ilaamee taaksii qabadhuuti lookishinii siifin kennaa. Taaksii qabadhuuti kottuuti taaksiin innaas dhufe an birrii fuudhee bakkee bahee dhaabadhee si eegaa. Wayne Dubaay dhufaa ganama sa'aatii meeqana fudhata? Sa'aatii lamattuu si biraan qabu beekis naannoo sa'a ta'es naannoo sa'a. Amma sa'aatii meeqa beektaa? Sa'aatii 11 fi daqiiqaa 40. 12 guutuu ishii maal Dubaay sa'a 2 fudhakkaa ana fudhataa hiree sa'aatii asirraa sa'aatii 2 fudhakkaa deemsi si bira ta'u. Yaa ilaahi guddatteen xinnaan ishii maalan sii godhagaa? Abshir qaaliitii rakkoon qabu. Yoo akkanattis shaanxama kiyyas boraafadhee baasee rafee bule. Yaa abbaa gannoo ammoo yoon makiinaa fuudhee ba'aa jedhee rakkina guddaadhaan beekamtii dheengadda beektu sana. Laa makiinaa namaatti hin baay'inii fuutee karaa illee deemsee karaa dheeraadha waan ta'eef kaamera jira akka qonnaa karaa gaggabaabaa malee karaa dheeraa kana qaxxaamuruun baay'ee ulfaata ammasitti. Ishii maamnatti himte maal sii godhukaa? Booyin kaawwattuu fi miti angare yaada naati jirtu naati jirees ifti eegalee. Si jijjiira yaada ishii taaksii fudhadhu kuttu hin danda'u. Ufuudhaan sobu dhufuu hin sobu waan sa'aatii kana makiinaa kaasee dhufuu hin danda'u. Booyin qaaliitii ani haabootu. Ishii ijoollee naati beektu safara keessan tanan jirtu. Wanta ol galtee si ilaa yoo si bulchanii kana mana faanoo kitaaksii siif hin erga. An ijoollee akkanumatti isaan alarra hojii tattaphadhu malee gar ijoollee tun eessa jirtii tun as jirtii tu achi jirtii waan keessa beekuun qabu. Ishii sa'aatii kana immoo inni naa dhufa ishii silaa shubbe qo'imee. Kalas dhiisin booyin qaaliitii asuma bulu barandawa isaanii jala bula rakkoon qabu. Deekannoo maal taate baangaaliin sitti taphatti? Qo'imee jubeerii wayii jiraasa inni immoo sa'aatii kana noo irra faana. Hin cinqamini qaaliitii hin cinqamini abshee kalas hin cinqamini. Gannoo bakkee bultamoo. Yookiin ishee hadha qofa ol nagalchaa jallisii jammarikoo. Okay, lakkoofsa poolisiin sii kenna gadataa poolisiitti dawwali. Laawwan shaanxaa uffataa fi shaanxaa guddaa qaba. Uffata keessaa yaasee shaanxaa keessa seeneera. Shuu maal jechuudhaan qalladaatti mo'ati shaanxaa keessa shaanxaa isa kamiin si baatu? Shaanxaa guddaa isa hin qabu. Homaa rakkoon qabu. Ati immoo gisee cinqii kana siin qalladdaa rabbiisa si kallaqee jedhi. Shaantaa keessaa akkanam deemnu taphaa. Si jammar gugaa kanaan maaltu shaantaa keessa si gaale? Firaan gitaate jirtu. Badeem achinarraa deem bakka na'inatti labbata dhaali waay. Qalbii kana waliin dhaabaa khalaas ta'u. Ni jubbi koo. Wayne miskiina dhugaa baay'ee si mana ulfadde garuu baay'ee garaana nyaattee beektaa. Itti dheeressuu dadhabee. Dhugaa hedduu naa galatoomii amma firaankii taatee jirta. Dhugaa yaadni kee akkam akka nama wajjin qabdu miskiina dhugaa rabbi. FTA incubatte moo dubbadheeftu dhiifama bareedduuti. Wayne cubatte. Ki deebisa. FTA dhiifama.
dhiisita. Ishi dhiifama qaaliitii hordoftoota kiyyaas mee hordoftoota kiyyaa waan jettu qabdaa qaaliitii. Wayne miskiin. Ganno piraankiin akkaataa qaba ishii calleedhamee faja'aa piraankiin namarratti hin godhamu. Mee laa jechuun anaaf ati hiriyaadha waa hedduu wajjin haasofnaa waa hedduu iyyuu keessaanii sonni jennaan nama akkam akka taate miina haasuu akkam akka naaf qabdu si ilaaluu fi garuu dhiifama guddaa dhugaa baay'ee sirrifachiisee Ganno eegaatti jammarii dhagayi ganno. Ani piraankii hin fedhu narratti hin hojjetina piraankii. Jaalatti mujibbiti kaa ta'ee jira si argadhee jira mi garuu si argadhee jira. Wallahi kolfaan jiruan wallahi kolfaan jiru maani manna buusitte gaari manna buusitte baay'ee wanta akkanaan ta'uu hin danda'amu. Ishee dhiifama amma booda isa dhumaati tarii yoo didda siddeebi'a yoo amma dhiifama naa goositti hin deebi'u yoo amma dhiifama godhu didda siddeebi'a. Si eessan naqeetta cinqame waxxarame waanan ta'uu dhabee wallahi laazim subhaanallah namni koo ani wallahi wabillahi alkarim piraankiin namarratti inni namni hojjetu piraankiin jaalladha. Isa namni pirankii achi hojjetu ana siin simmeetiin nama sanaa siin akka dhagahamu jechuun yaani jiranti piraankiin jaalladha faayidawee. Egaa dubbachuudhaa fi namaaf yaadu namaaf cinqamu ta'uu keessi hubadheen jira. Mee hordoftoota kiyyaan maal jetta si dhaggeeffataa jiranii viidiyoon banees haasofsiisaan ture. Egaa zaanaan bakka gadhiifamu ta'a mee hordoftoota kiyyaan maal jetta? Amma kana piraankii kamitti maal jetteetu magadhiisa rabbeeti. Maal jechuudha egaa rakkinna himadhee saniif rakkinna mee akkamuma siitaa jettee cinqamtee jirta waan naa ta'uu hedduu hundaa guraa tofteerta akka nama tokkootitti akka lammii tokkootitti akka obboleettii takkaatitti akka obboleetti rahiimummaa takkaatitti dhiphattee jirta hedduu galatoomsiin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf osoo tokko ta'ee beektaa tarii silkii maayyuu yaaduma kanaayyuu bal'inaa sii kennuu dhabuu danda'ati garuu na wajjin dhiphattee mee maasii taatee mimmaan na wajji buusuun kee hedduu takkan ajaa'ibsiifadhee hiriyyaa guyyaa rakkoo ta'uu keessi hubadheen jira siin jechuu barbaada. Asumaan meeqa dhiifamallee naaf godhi hordoftoota kiyyaa waan jettu yoo qabaatte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشمار كفوني لهم في كورونا نميرا كم درسنا جاكي سني والدفتو تجنو أتيب كيفكم ما ننجد ولا ما ننجد ونقبو بقى يعني كانوا منجد عنو أبرا وانتن ولا وانتو تكون أركابة دي برانا سان ددو استنبيكو أن جنكينا ماتي دندي فرماتا يوكر من ددو سيغدي كلوزيا bareedaa miti wal piraankiin namarratti hojjetan piraankiin narratti lammeessaan hojjetan piraankiin addaaf garuu dhiifama siif godheera. Onnee na dhaabde bar. Bakka kanuma jajjabeessaanii subscribe like share gochuuf hin dagatina. Yaa kanuma maalan jedhamee kan biraa. Yoo maraayyuu argatamtee jirta piraankiin kiyyaalee obboleewwan kiyya akkuma argitan kana sirriitti milkoofteetta walla milkaa'ee jira garuu piraankii kana sirra hojjechuu kiyya maaltu sitti dhagahame ibsu. Ani ilaa wantan ta'uun dhabe beektee ilaa asiin taaksiin si ergaan jette hin ta'u da'achii ka'ee nasiifaa jammari namni anumatu sammuun koo yaaduu sima jechuun gisee tokko nanaati ati waxxanamtee takalaas ana haala koo keessatti akkas malee rakkataan ammaaraatiin kun hundi dhufee fi tokko keessaa maratuu dhiyeessu. Siigalee walla dhuguma maaltu na mudate seete eda kana hordoftootni keessa dhagahanuu mucaan tokko akkuma beekamu baay'ee keessatti hojii hin jiru. Gartee ijoolleen